Erganni footoo postii godhee nama baay'een arge. Nama baay'ee. Namni hundinuu akkana godha jira. Amma reeffidhaa Kiristoos waa gochuu isaa kan yaadate namni. Isa wangeela keessa waaqa keessan sodaadhaati afaan keessan nurraa qabadhaa. Halkan kana gubataa bulamoo jechoota keessanii immoo madaasaa danda'a. Yoo dandeessanii yeroo tokko garuu nutu Oromoo miti moo warra nu arrabsutu Oromoo miti bitaa nagala. As deebinee olaalle immoo ishi waa biraa immoo arrabsoon suusiyoo isinitti ta'e immoo anaan na arrabsaa. Arrabsitanii isin irraa galuu baate taanaan naa bilbiltanii nan dhufaati hinkit godhaa natumaatii aarikee hambaadhaa isin irraa galan. Kanoodha waan dubbachuu barbaadu fixeeraan. Mee adde daqiiqama lama sadii waa dubbadhee maka'een bayaa dhiifama sagantaa biraatiif duubaan qophaa'aara. Yaa guddaa galatoomaa dhugaa. Gaafa wanti kun ta'u ni yaadatta akkuma wanti kun ta'een ganaman lafa karaa hin deemeera. Ganama akkuma lafaa ka'een waan kanan arge. Immediately viidiyoon hojjedhe bilbila daddafeessi bilbila ati galaan kaafne namoota itti adda baafachuu bara hedduu yayyaalee kana booda viidiyoon hojjedhe dhimma isaanii jechuun viidicha mallee jira. Anyway san biraa darbinu. Amma fakkeenyaaf waan baay'ee arge erga fotoo eenyunni ustaaz Raayyaa Abbaa Macaamoo maalidha isatu fotoo postii godhee ture. Erga inni fotoo postii godhee nama baay'een arge. Nama baay'ee. Namni hundinuu akkana godha jira. Amma reeffidhaa Kiristoos waa gochuu isaa kan yaadate namni. Amma reeffidhaa reeffa galee fi namni miidhama namaa baay'ee Kiristoos godha. Moo Kiristoos biraati kan namoonni kunniin amanan. Moo isa biraadha. Isa miidhama namaatti gadduudha moo isa nama miidhee kana godhe. Never isaa miti kun inni suni Kiristoosiin namoonni sun jedhaaranii fi inni macaafa qulqulluu sun tokko miti. Isa miidhama namaatti, gadda namaatti, caba namaatti, isa miidhamuudha malee isa miidhama namaatti goshkara isa godhe jedhamu. Guyyaan firdii jira. Mee isa kana jedheen yoo tariitii immediately murtee Kiristoos kan itti fudhatu ta'e namoota meeqatu waan meeqa godheeti murtee oduun fudhanne maaf turaara. Obboloota koo boodumaafu murteen kan kennamu har'a miti. Har'a miti namoonni hundinuu har'a macaafni qulqulluun maal jedha? Cubbamootaafillee aduun inuma ifa, qulqullootaafillee inuma ifa. Sababni isaa guyyaan murtee waan jiruuf. Namoonni adda isatti murteessa jedhaaran dogongora jechuudha. Dogongora. Kanarraan kan hafe yoo dhugama nama kiristaana taatan yoo ka isallee postii gootan ta'e kadhata godhaafi jechuun namni ati kadhata kan kee gochuu bar namicha san waan jaallattuufi. Miidhama isaatii miti. Amma mata duree godhee waa'ee kana dubbachuun baay'ee natti ulfaata. Baay'eema waanuma argee keessi koo garaan na dhukkubee hin cadhise malee. Obboleessa keenyadha. Kadhanni an godhu Waaqayyo ammallee fixee isaa fayyisu. Fixee jechuudha. Kana dhuguma garaa koorra. Baay'een akka obboleessa kootti isa jaaladha waan ta'eef. Kanaaf namoonni waa'ee isaa postii godhatan yoo dandeettan waan gaarii yoo hin dandeenye immoo cadhisuu. Mee caddisuun illee gaariidha bara yeroo tokko bifa nama taasisa. Waan keessa kee jiru ba'ee mul'atu waan ta'eef. Kanaaf maaloo waa'ee obboleessa kanaa maali inni ijaa baafataa ijaa kan inni baafatu yeroo isaa eeggateeti har'a miti. Macaafni qulqulluun har'a hin baafatan jedhu. Abdiin maal akka ta'u hin beekamu nama jiru dhaqa. Balbala araaraatti hin cufamne akka kiristaanaatti wamaatti cufamee badeera jedhee samiin disishin hin kennine sun dhumaadha. Amma namni hundinoolee mee fakkeenyaaf gubbaatti abdii jenna keessaa nama meeqatu waldaa keessatti jiru badeera akka saantimii baddee. Macaafa qulqulluu irratti baay'ee yaasumaan tanuma dubbadheen xumura addisu hin beektu hundi keessaniyyuu. Okay, waa sadiitu jira wanti badee akka macaafa qulqulluutti. Mucaa badee, hoolaa baddee fi saantima baddeedha. Mucaan badee akkatti badee beekaa yoo deebi'uu barbaadelle akkatti deebi'u beeka. Mucaa badeedha kun. Hoolaan baddee immoo baduu ishee beetti akkatti galtu immoo hin beektu. Nama gaafata, namatu barbaachisa. Inni salphinaa inni guddaan saantima baddeedha. Saantimni badde baduu ishee illee hin beektu. Garuu mana keessatti badde. Isaan kunniin isa barbaaduudhaaf baay'ee came kana dubbiftee ta'oo jedhee. Ishee kana barbaaduudhaaf ibsaatu barbaachisaa beek. Ibsaa ibsattee jedha haarattiin saantimni galaa. Ibsaa ibsattee qoshashaa manaa xaraddee achiin booda kan isheen argatte. Warroota iddoo aarsaa irratti badanidha kun. Ibsa dabalataatu barbaachisa, ifa dabalataatu barbaachisa, mana xaraguutu barbaachisa. Yoo hin taane hin argaman isaan. Isaan kunniin warra oduu faarfatan badanidha. Warra oduu lallaban iddoo aarsaa irratti badanidha. Warra mana keessatti tajaajila guyyaadhaan iddoo aarsaatiin badanii garuu badanidha isaan. Kiristoos keessa kan hin jirre jechuudha. Kanaaf baduun namni irratti xiyyeeffataa waa'ee mucaa badeeti, waa'ee hoolaa badeeti. Baduu saantimaa irratti namni xiyyeeffataa hin jiru. Waldaa keessadha baduun kan guute inni salphina arganiillee barbaadaniillee arguudhaaf kanatti ulfaatu jechuudha.
Kanaaf xiyyeeffannaadhaan walii kadhachuu qabnu murtee abbaa murtee akka hin taane ufaa eeggannu. Nuti abbaa murteetii miti nuti jaalala qabnu qofa walii hiruu qabna. Isarraan kan hafe guyyaa tokko fayyee obboleessa keenya illee waaqayyo nutti agarsiisu qaama isaa tariitii irratillee waaqayyo ofii isaati. Uumaadha inni waan ta'eef akka kenna miti kondishinii ilaalee namatti hin dhiyaatu. Cubbuu kiiloo irra kaa'ee namatti hin dhiyaatu. Ati baay'ee dubbattee ati baay'ee oduu akkas ta'e Phexros barcarraan qabu. Phexros namuma isin jettan kana waan hin beeku jedheen sodaate. Namuma isin jettan Yesuus hin jedhaa bara. Dhumarra garuu hin galeef. Kanaaf ilaalcha macaafa qulqulluutti alallee macaafa qulqulluu akkanii kan jechuu barbaadeeti obboleessa keenya waaqayyo ammallee fixee isaa fayyisu. Atillee jabaadhu waaqayyo si wajjin haa ta'u personaalii karaa ofii kan keetii beektuun na baasa karaa jetteen uduu amma tiraagiringi siistemiin adagaadha. Tiraagiringi kan jedhaman kun Oromiffaan akkamitti akka hin beeku. Industirii keessatti yeroo kaampanii keessatti hojjetaa ture seenseriitu jira. Seenseriin kun akshinii seenseriin fuuldura fudhatu jira. Tiraagiringi jechuun meseejii dabarsa. Yookaan push godhee dha'uu akka inni dha'uuf meseejii dabarsaaf jechuudha. Tiraagiringi siistemiin akka hin jiraanne. Amantii akka ijannaa fudhannuuf wanti wayii duubaa akka hin jiraanne qofa san qofa cheekaa godhannu. Yoo wanti wayii duuba hin jiraanne garaa qulqulluun deemsanu deemnu waan dhiqa jala lakkaa. Guyyaa wayii akka banaa harka nu bannisee nu fudhata jechuudha. Garuu tiraagiringi siistemiin duubaa yoo jiraate fakkeenyaaf hillii nama wajjin walitti dhufuu fakkeenyaaf aarii fakkeenyaaf waan biraa barbaadu wantoonni kun yoo jiraatan adabaan nama geessu. Tiraagiringi siistemii yoo hin jiraanne duubaan garaa qulqulluudhaan kana jettee ilaalcha qajeelaa fudhattee ilaalcha kan keessan hin jette waaqa kan kee wajjin wal'aansoo qabe. Yooma hir'uu qabaattee illee itti si guuta akkuma Paawuloos. Hir'uu qaba Paawuloos. Wallaa keessatti amanamaa ture. Nama ajjeesaa ture. Kan godhaa ture. Garuu amanamummaadhaan godhaa ture waan godhaa ture sana. Zen maal qofa godhe akka macaafa qulqulluu keessan nu amannutti changing direction qofa godhe. Bakka waan kana jenna ati eenyu jedhee gaafate. Okay walii galee zen kallattiidhaan karaa jijjiiree jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabnaa biishuur ergaa Yohaannis isa tokkoffaa macaafa qulqulluu irratti maal jedhaa? Ati nama ugguudha waa dubbachuudhaaf. Garuu wanti guddaan keessa keetii walii galuudha. Wanti sun libbaachin baay'ifar dibbeen nuroo jechuun murtee nama jalaa dhokachuu hin danda'amu. Garuu keessa kee jalaa dhokachuu hin dandeessu. You are always war with yourself. Namni jabaan nama ofuma waa ta'edha. Do that akka obboleessaatti baay'een si jaalladha. Jabaadha hundi keessaniyyuu camadaa cabee eebbifame atillee waaqayyo guddaa hunduma keessanuu isin eebbisu walitti deebina. Waaqayyo si wajjin naa ta'u addisu ko. Amma maqaan koo siif qabameera eebbifame sibbee maanni ati kutaa baay'ee dagatame namni koo waa'ee hoolattiif waa'ee mucaa badee malee kun lallabu bara waa'ee isaan nama baddee sana namni yaadatu hin jiru. Eessa akka ati gootottee fiddu nama dhibaa. You are so blessed. Thank you. Eebbifame. Dhugaa baay'ee nama bilchaataa really an dhugaa maqoo si jaalladhuudha. Tibbi beekta yeroo baay'ee sittani waa. Ulfaadho. Isaan tos irraas nu qoraa jiraachuu nama baduu nama warri barbaadu isaanumadha. Kanaaf dhugaa eebbifame ergaa jabaa dabarsite namoonni achi keessatti anillee achi keessatti akkan of ilaalu abdii guddaan qaba. Galatoomi tibbee. Anyways kan biraammoo namoota dala addeetis dafii deebii warra jiran isin iyyuu dafaa deebi'aa sagalee tibbeessoo nama jedhe dhagaati. Isinumti warri baddanii jirtanidha waan ta'eef isinumtu deebii kan jedhan. Dameen haasaa isaan xumursiisi ijoollee biraaf carraa kenne ishaan xumureera. Tibbee koo eebbifame ishii nama guddaa. Turtii gaarii naaf qabaadha walitti deebinaa addisu. Ay chame. Deebii atis. Galatoomi. Damee si mijatee jira taanaa yaada kee xumuradhu ishee gidduutti baatee turte. So dhiifama bilbilan irra galaa ture kanaaf hin bahe. Kanaaf walumaa galatti jaalalli baay'ee barbaachisaadha. Yooma wal jaalanne gaariidha. Yooma waliif oone gaariidha. Sababiin isaa namni obboleessa isaa jibbu lubbuu ajjeesaadha jedha macaafni qulqulluuni. Lubbuu ajjeesaan immoo mootummaa waaqayyootti hin galuudha. Kanaaf jibbina obboleessa keenya taanaan obboleessa keenya kana akka inni jiraanne akka inni du'u barbaanna taanaan dirqama sagalee isa dhageenya sanatti jiraachaa hin jirru jechuudha. Kanaatii fi walumaa galatti
waa'ee abdii waan ani irraa dubbadhu hin qabu maaliif isuma argitudha isuma argaa jirrudha. Nun warri wajjin siqaayii nyaannuyyuu nu warri wajjin rakkachaa jirruyyuu hin dubbanne hin nuffine miidiyaa maan guyyaa tokko arganii akka kana hafuura wal kutuun gaarii miti jechuu maaf hin jedhee. Kanaaf obboloonni kiristaanaas obboloonni musliimaas hamma dandeettii keessanii waanuma afaan keessanii rabbiin kadhadhaa fi waaqayyoon kadhadhaa fi maaliif borfayyee mucaasaaf yoo jiraate gaadha borfayyee maatiisaaf yoo jiraate gaadha lubbuu baddu tokkotti immoo waaqayyo sin gammadu namni sin gammadu kanaafi jechuun nama ijoolleen as miidiyaa kanarraa waan meeqaa isaan borcanii kiristaanas jechuun danda'u laammanii dhugaasti dubbachuudhaaf maaliisti fakkaate wanta yoo akka kiristaanummaatti dhuguma kiristaana taanee kiristoosiin lallabna taanee kiristoosiin baqaachuu yesuusiin baay'ee jaallanna taanee wanta inni jedhe hordofna taane inkaan nama arrabsuu mitiiti waa tokkoyyuu namatti dubbachuun hin barbaachisu. Of danda'aadha baqqaan inni ofiisaayyuu naasaata inni ofiisaayyuu waan barbaade godha waan ta'eef sanatti deemuun hin barbaachisu. Baqqa isa miidhame waaqayyo si haa fayyisu. Nu arrabsee akkas nuun jedhee maal nuun jedhee kana nuun jedhee inni waan na biraati. Inni dhukkubsate waan na biraa inni sin arrabsee inni maal jedhee waan na biraati. Yoo dandeenye ilaa abdii akkas akkasi kottumee gatteenyee haasofnaa gatteenyee mari'annaa akkas jennee yoo itti haasofne wal dhaga'uu dandeenya ta'a hin beekamu. Addoo asitti waa tokko sii kaasa. Namoonni abdiitti baay'ee mafakkaranii maal jedhanii si arguu qabna maaloodha jedhanii dhufanii bira ga'an immoo akkam ta'anii deebi'u. Dhugaan sun gaafatti himamu abdiin maal akka ta'e gaafa hubatan dhiifama nuu godhi bakka ishee. Nu akkasitti sin hubanne nu akkasitti sin beeknu. Inni waan godhu jiraate amma akka kiyyatti waa'ee amantii isaa lallabatee anis amantii koo lallabachuun mirga kooti. Anis waan barbaade jechuun mirga kooti. Amantii namaatti bu'ee akkas godhee minaan ati sitti bu'uu dandeessa garuu gama sii galeen gama haasa'uu dandeessu naasaattaa gama waa gochuu barbaaddeen goota. Malee namaaf dhugaa jiraachuuf namni namaaf jiraatu hin jiru. Hundumti keenya iyyuu anamma abdii jaaladheef addisuu jaaladheef obboloota sirraa jaaladheef haadha manaa koo jaaladheef abbaa koo haadha koo jaaladheef mootummaa bara baraatti galchuu hin danda'u jannatatti galchuu hin danda'u amantiin kan kooti anatti ittiin gala akkamii osoo jaaladhe gototee siin geessu musliima koottu kiristaana dhaqi maallaqe siin jedhe amantii wanta keessa kee gochoota ati gootu jireenya ati jiraattutu mootummaa bara baraatti si geessa malee nama jibbuu nama ajjeesi jechuu nama akkas godhi jechuu tokkoffaa maal jedha koomentiidhaan sila ganaa si hafedha. Indeet ganaa wanti nama hafu hin jiru maaliif beektaa wanti ta'ee darbe waan ta'eef wanti lammaffaa ta'u hin jiru ta'eera waan ta'eef jechuu kiyya. Kanaaf an dhaamsa dhumaan obboloota koo kiristaanaaf dhaamu anis kiristaanumaa dhaamsa dhumaa ani dhaamuu barbaadu baqqaa mee hamma nama arrabsinu hamma nama gadi xiqqeessinu inkaan abdiin ogaashee musliimayyuu kanaaf akkas ta'a. Yoo dhuguma namaaf dhimmina ta'e yoo dhuguma namaa gargaaruudhaaf yoo dhuguma obboleessa keenya jaallanna yoo dhuguma keessi keenya sirriidha ta'e faarfataan eenyudhanni gara jaama torba sarjarii ta'edha miidiyaa kanarraa gadi ba'ee imimmaaniin nama kadhatu eenyudhaaman miliyoon mee namni guyyaa tokko ajandaa isaa kaasee haasa'e jira. Kan abdii eda footoon isaa postii ta'e hamma kana nu iyyisiise hamma kana nu gammachiise lama nu dhidhiichise kan mucaa sanaa mee namni yaade namni kaase jira. Dhaggeeffadhu yoo dhuguma namaa kiristaanummaa keenyaan nama jiraatudha namuma kiristoosiif dhimmu taana yoo ta'e namni guyyaa tokko mucaa sanaaf ati kana taate sana taate jedhee si'a torba sarjarii ta'e sana keessa dhaabate eebba siidii qopheesse eebba faarfannaa hojjete qopheessuudhaaf nama tattaafataa jiru namni guyyaa tokko istiil dawwalee fi abshir si cina jirraa kana goona jedhe jira. Eda garuu wiikinasii abdii xiqqoo waan dhugaa sitti waama xiqqoodha kun lubbuun hafuun iyyuu waan gurri citu maal jedhi isuun ta'u namni iddoo meeqatti harki iyyuu cite miilli iyyuu cite kiraanchii wiilcheriidhaan iyyuu jiraachaa jira inni kun gurra minim chigira illum
isa beeknu isa iji keenya argu kana gargaarirraa isa harki tokko hojjenne harki mirgaa qaqqabatee barreessuu dubbi itti waa fuudhee nyaachuu kan hin dandeenye gargaarirraa yoo dhuguma kiristaanummaatu nu keessa jirate yoo dhuguma kiristaanummaa lallabnate as totally miidiyaa kanarra namoonni jirtan 100% kiristaana jedhee isin hin fudhadhu akka kootti abbaan barbaade maa gadi dhumne dhugaa waaqa abbaan barbaade maaliif karaa qubni seente abootteen seenteedhani isin karaa tokko quba namatti qabdu karaa dhibbammoo namni quba nutti qaba karaa tokko quba namatti qabna karaa dhibbammoo namni quba nutti qaba dura samana keenya keessa isa bayee deeme dhiisaasin isa nu keessa jiruuf iddoo qabaannu isa nu wajjin isa wajjin jirruuf iddoo qabaannu kanaaf waa'ee abdii dhiisaa kiristaanonni kanaatiif walumaa galatti warrumti wajjin rakkataa jirru nu gaanu nuun geenya bakka chaalenjii wajjin dabarsaarru nuyi wajjin dabarsine maal jenne obboleessi keenya borfayyee nama nagaa ta'ee akkan iddoo isaatti akka inni mucaasaa guddisuutti deebi'u abdii qabna warra cabni namaa isinitti tolu gammachuun duuni namaa naafachuun namaa harki cituun maal cituun namaa isinitti tolu ani kiristaana isiniin hin jedhu dhiifama naa godhaa bakka isin buutanii asirraa yoo jiraattan jala kana yoo jiraattan waan akkasii dhiisaa jechuun barbaadaa galatooma ulfaadha. Galatoomi leenca koo came silaa dubbiin kun eerfoonii kee fuutee dubbatta fakkaata waan jettu qabda waa'ee meetii sanaa isaa fuutee deemi. Waa'ee saantimitti dinqiidha akka nuti of ilaallu nama godha baay'ee namni lallabu kuticha atuu medarakiirra tajaajila taatee medarakiirra dhaabattee waa'ee saantimitti lallabde jechuun ani iyyuu badeen jirattee itti himta waan ta'eef nama ofirratti lallabu bar isanni jabaatee nuu lallabee kee siiseen ol galchame isanni siisee kottolsee isa tibbeessuun nama ta'ee tibbeessuun dhugaa dubbatu sitti hin fakkaatin. Wala kunas keessa ijoollee baay'ee jiru. Haannaan dubbattu warra dubbattan zartuun illee nagaan dubbadha. Akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa waaqayyoon hunduma keessanii faa baay'atu. Ani kanan jechuu barbaadu du'a nama jallaattuun gammadinaadha macaafni qulqulluun. Na abdiin obboleessa keenyadha. Namni karaa isaaf ta'u filachuu danda'a. Karaa isaaf ta'u filate. Nuni obboleessa keenya waan ta'eef waaqayyoon kadhachuu fi qabna. Waaqi nuun qabnu immoo waaqa garaa namaa laafu isa nuuf raafamu qabna malee isa dadhabbiin keenya isaaf galu qabna malee waaqayyo isa dadhabbii keenyatti kolfu yookaan dadhabbii keenya jaallatu hin qabnu. Amma nuu danda'ametti obboleessa keenya faraara waaqayyoon gaafachuu fi qabna. Kadhannaadhaan bira dhaabbachuu qabna. Waaqayyoo isaaf isa tolu beeka bakka inni kan waaqayyoo isaatiidha miniire nuun dhuunfaa keenyattidha kan nuuni waaqayyoo keenya amanannu kiristaanonni immoo warra isin jibban iyyuu jaalladhaa jira sagalee waaqayyoo eessaa fuudhanii yookaan maqaa kiristaanummaadhaan dhufanii as jalatti arrabsoo barreessaa jiru ta'uu danda'arraan kan hafe nuun bakka nuun bu'an isaanii jechuudha. Innaa waaqayyoo addis waaqayyoo obboleessa kee siifa gargaaru siifa fayyisu. Waaqayyo gara isaa siifa goruun jedha eebbifama. Galatoomi ulfaadhaa evangelikaal siisaa akka dubbatanitti masaan dubbachuuf qophaa'anitti abdii kan gube waaqayyoon miti yookaan yesuustu gube miti yookaan waaqa gube miti yookaan hafuura qulqulluu gube tun taane sumayyaa sabbirtu gube. Dogoggora namni kan biraanii hojjetee waaqayyotti hin qabatina. Kun mataan isaa iyyuu cubbuudha. Tokko adaraa keessan sumayyaa sabbirtu gube. Sababiin keessiin gubuu ishee immoo dubbiin isheen dubbatte yoo jiraatte waan inni isa seeraaf dhiifna garuu noormaal isa isinitti dubbatamu ni dubbanna. Kan seeraaf dhiifnu seera qulqulleeffata waanta ta'eef jechuudha. Noormaal afaan ishee namoonni kan isheen itti ishee abashaqaa jiran
abdiin ni bareeda. Namootni baay'een piroofaayilii isaanii irra suura isaa godhatuuni. Gaafa isaan suura isaa godhatan immoo aannan haaraa waan ta'eef fuula isaa xiqqoo balleessuuf fedheen irratti gad dhangalaase malee amma kana miidhama jedhee irratti hin dhangalaasne. Intalli kun gaafa piraaktis goote ofishee irratti piraaktis goote miila ishee irratti jechuudha. Kaan immoo tuttuqqaan kan biraan illee dudduubaan akka jiru ni haasoftee turte. Isa kana seeratu qulqulleessa isaa dhiibni bira darbina. Walumaa gala kan namni godhee waaqayyotti hin qabatina. Isinii galeera miti. Kan isheen dubbatte yoo jiraate immoo mucaan wanta bareeduuf namoonni baay'een piroofaayilii isaa fuudhaniitu footoo isaa fuudhanii piroofaayilii isaanii irra waan godhataniif moorda immoo abdoo koo lubbuu keenya minaamin wanta jedhaniif kanaaf jecha fuula isaa xiqqooma balleessuuf kanan godhedha kan jedhudha. Egaa kana yookaan nama tarka keessaa qaba yookaan jinnitiitti ergee yookaan waan biraadha. Isa kana seerri qabatee jira, seeraaf dhiifna. Isa kaan immoo dhugaa mucaa kana oolee bulee ulfiif dhugaan ooltee bultee mul'atti waan taateefi guyyaa nuni mul'isa hin dhiisna. Baay'ee dubbachuun gaarii miti, morma kan rabbi qalliseef waa hambifattuuf waan taateef jechuudha. Kanaaf waaqayyoota akkas godhe hin jedhiina. Ergaa guddaa muusinii dabarsee ture obboleessi keenya Tibeessoon jechuudha. Walumaa gala isin jaallanna. Irra deebiidhaan har'allee akka peenteetti kanan isinitti himu yookaan immoo akka kiristaana tokkotti kanan isinitti himu. Salaam alaikum. Salaam no? Nagaadhaa? Turtee jirtu asitti jennaan maal barbaadeeti? Lakki. Jirra galata rabbii. Asuma jettee turte? Maal? Naguma. Innaa kanaafi waan kana obboleessa keenya abdii immoo rabbi akka inni bira dhaabbate fayyisu bichaa du'aa gochuudha. Kadhachuufidha. Doggeruun nan nyaata immoo deeggaruurraan kan hafe jechoota hin taane jechoota hin barbaachifne fayyadamuun gaarii mitiin jedhaanii. Salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Itti fufuu dandeessu warri kaan.